Akkami simmi ayee nyaatte jaarsa nama. Hokkee tana gasi dabre. Yoomin tuqee jaarsa nama. Na tuquu deemta. Hin argoon nama na tuquu deemta. Bar tanaaf hin jee barati nan beektu namni na beeku jaartiteeti maaruu na beeka. Amma amantii fudhatte. Amma ati namallee ni dhabde bakka ammaraaji si didan. Wayi komantiin gisee ati hin jirre bar zammaanoo jaarsa kee fiti zammaanoo nan jaaniyer na arsaniyer. Hai jaarsa kee michoota maata badhaatu de anjaala kasi seenuu binte maga gisee akkanatan. Hanga suwal furu. Yoom hagamiif. Hanga maaruun dhuftu. Oo sambooda na iftaa. Egaa sin dabbaru gisee naaf ishee hojii deemnu kophaatante. Akkamiin na dabbaran yooniin umriiti yoo guutuu saraatanya isinitee maaliif na dabbara maaruuf hin ta'e baran. Hai. Maashaa. Akkam Hai hanguma jala faantu gaaddisee jette. Ati hangas mooraa gonaa maal jettaan? Bishaanee way bishaanee naanaki bishaanee fadhaan bishaaneeti. Mee bishaanee. Moodeetara hin qabdu. Asirratti argamu. Argaa urjii. Kottu. Bishuu. Way bishuu tiyya bukkura. Way bishuu. Hai si zammaanoo dhugatti arginu hin deemtu. Wallahi bisiyan warra. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bishuu video bana dhufdis. Ayya. Ifa arku namni bareedina isaa if mogotti ifa agaru. Okay, masalah namada. Bishaaneen tun suutee takka. Suutee takka wallahi dhahamuu deemta gaamu gisee dhahamuu deemta hayaawi. Suutee bareedduun coo takka coo gisee akka qofa. Lalla hunala ibdur hoy watir bareeddu takka mana ibe lalla. Way bukkura dige bukkurri. Bukkurri dige dhufte. Bukkura. Mutarra jirta. Silkii affante silkii qabde silkii jala qabde. Silkii jala qabde. Kami nagaa urjii zammaanoo hundi keessanuu. Fayyaa hadhaa bishuu nagaa qabda. Nagaan qaba akkam. Si jechaan beektaa amma raqama keetis argaddeetiin jira. Ayyee. Am si jecha re'a kana galuun qayya barana garuu. Kottu gaa rabbi siyaa fidiyoo harka urjiitii fi maaruu keessaa baate. Dhai jala namni si agaree urjiidhaan eenyuuta salaamu alaikum jaamiti dhai jala. Urjiin dhiiroo anuma baanti yaa rabbi ana godhi gaa biyyoo bareeddu takka gizeetu dhiiroo anaa jechaatiin gammatu urjii ana moo nama biraati. Wallahi itti bareeddu. Garuu anaa miti haa. Urjii nama godhitu arran arge. Wallahi bareeddu injoon. Laa taati gizee duraa shakkite anaa miti ree. Haa itti asiitti ilaaltisa. Akkuu kam. Wallahi bareeddu ginammoo. Akkuma keetti namni filtara qaba seete namni bareeda. Laa nin qaba gizee biraa kaasee qola. Hafta duba. Rakkoon qaba. Konfidensii gartee? Konfidensii wallahi bukkura akkatti irra bareeddi. Bukkura. Si fadhee waan bishaane. Lakki nam fedhiini. Koo jaartii dijettee dabalatee urjirraa bishaanetti na jijjiirin jaan tana feetu sun. Laa ila. Ammoo urjii si ayyamtee ammoo bishaanetti tolee. No lakki na hajji jirtu. Naan taane maali dukkaana hojii Zammaanoo haase filtara firaa haase. Uno ammoo. Qashtiidhe. Urjiin konkonisiitu maashaallah dhaanii fungi dabar. Si bareeda. Ati dastasii qabdaati. Wallah. Oy wallahi. Akka rabbi si godhe urjii. Naafi bishaaniin bakka. Bishaanii gurguraan nuti sakkamu faarfamu. Mee maaltu si faarsu jira miti nurraa achi deemti waan hin jirin asinitti. Bishaan qarshii meeqaan nama geesse Saudii? Saudii qarshii meeqaan nama geesse yaa rabbi? Xayyaara ammoo. Lubbuu miilaan nam feetu bakka adii si harke. Xayyaaraan miilaanii. Miilaanii jira xayyaara ammoo miilaanii. Xayyaara ammoo akkami jettaa lubbuu? Simbara. Ayyee xayyaarumaan dhufta karaa sana rabbisi. Gogo xayyaaraan qarshii meeqa? Xayyaaraan kuma 300 fitu. Umraa yoo dhufte kuma 250 akkasirraan fitu. Hai. Nama qalama jiru na iteessa? Ahlan wa sahlan kami urji. Jami.
wallee tana ni jirti walleen tana amma. Ni jirti wanti sun eessa baddeeteeti? Haayqoo inni akkam ta'u jira barree akkam ta'u jira. Maal godha jirta mucaa saatan? Qamoottiin jira gaa sirraa na dabre. Na taajjabdee? Si taajjabeetiin qamoo eegale buloo. Bakka ati amma taraa tana wal qayyaramne jechuudha. Ati na taateetiin ansite. An qamoottiin jiru guyyaa lamaan kan. Haaleen qamaan zamanu. Dalagaa eegalte? Yaa. Waaw maashaallah. Waaw. Waaw. Akkam godhatu jira sun jama. Maashaallah maashaallah. Micootana argee dhufe maan buuse. Buusu? Micootana argee Zamanu dhufe. si buuse. Hay maa buustu. Si buuse ana buuse. Wani nan je micoonta womo samiidha janii toppijii daar. Wayyoo zamanu naan jennaan dhugaan see kottuu soorii. Wani nan je nufteet waan jaarsa yeebistee fuuteef bigin. Ajaja guutuun gaarii jeeti ta'an. Muutu mangootu gudee dura. Hay maal eenyu na buuse? Zamanu. Aboo zamanu. Ai ummata uffata bitatu dadhabee footoo kana godhata maal taate zammaanooti. Zamanu firaaruu. Makiinaa gisee bitatu dadhabdu. Makiinaa Urjii naa balleessee urjii naa balleessee. Agartee anaa miti si balleessee Dhiifama badiin tiyya. Teetuma dhugatti. Bishoo akkamiiti? Bishoo teetee hojjaase. Khabiraa tokko fidadhatee nagasuu akkasiin dabbarree urjii. Nuti ni haasoo. Nuti waa hedduu haasoo dandeenya irra naaf bishaan. Ni turtanii? Hanga fixannoo deemee qotta akka. Refaaf xadhaayee. Muti gorodhate agasoo urjii. Hayi manuma kiyya mooti. Namni mana dhabe hin jiru. Gisee namni nama fuudhuu deemu nama bira geeffatee inni as wal fidanne malee. Bishaan taraa takka akka dhugaa kolfeenusa. Akka dhugatti. Ani kun nama nagaati. Dhugaadhaati nama nagaati garuu ni jira mire. Maaltu jira lubbu? Dumaashii mufachiisuun fedhuudhis. Dumaashiin baraayyamte. Anaatu ishiin urjii. Dumaashuma mufachiisuun feene malee silaanii feeta. Eenyu? Zammee moo? Silaa dubbalee sanatti fakkaata. Dumaashuma mufachiisuun feene malee ni feeta. Haasee bakka. Maaltu ishiin geetan? Haayitummaa balbalti mijoon. Maaliif nam feene? Annamaa miti? Annama fadhamuu miti? Gaaffiidhaa gaafattoodhis. Akkasii sillee numaan fedhaasi akka nama tokko bakka guddaan si qabu hedduu si jaalladha hedduu si kabaja. Akkasi. Amma yoo waan biraa jennee asirraa gannu darbanii khalaas. Hin sodaatin waan sanitti hin sodaatin gaafishuu isheen nama jajjabaa ta'e. Laalakkee. Kana sodaatin. Afaduu mirga guutuu qabda. Akkana urjiin ije gurguddootan akkana nama gooti. Ammaalumaan naan geessiin silkii wal taateeti hayyee maaroo hogguu jettu sanuu akka wanni takka cinaan baaneefi yoo gaardiitis anaa cinaa jiraa na booni jettee. Waay gaddeemi jaa. Takka firraa achi gargalchaa kameeraa irraa achi gargal. Micoonni siddatti gisee jetti babaas. Amala ishiin abbeeha. La. Wallahi na laalu jirti. Uno silaan uno laalu jirti. Micoo deemi ilaalini. Bakka bishaan mana kiyyan dubanaa kottu. Kottu mana kiyyan dubanaa. Bakka namni tokko jira. No akkatti taataa. Dhis na laali rakkoon qabu dhis. Uno akka taatee suuqata. Uno laalti. Na laalti berlaatti qabitee turte amma isaas laalti. Haasoo bakkaan laalu. Harkaanaase ijaan harkaanaase bakka viidiyoo harkaana siyaasaa okkee maaliif jennaan afaaniyyuu haaseenes garagalchine amma lubbuun sodaatin. Manuma kiyyattiin daffarame gaa daffarame. Bishaan dhugaanoon manta. As jee wallahi rakkoon qabu as deebi urjii. Egaa bishuu. Amma yoon dhufe dhugaa wal agarra.
Wallahi an dhiyootana siin jeebar. Inshallah yoo rabbiin jeera. Yeroo qarshii meeqaan nama geessa? Live makan irratti urjii mee anileen arrantan riyaadin dhaqaatiin hiiraan haa godha asumarratti taphoonni naa godhani giftii ana hanna. Bakka zamaanuun riyaadi deema. Maal godhuu deemta riyaad? Waan qaban. Namni 360 tokko bara kuma takka yoo naa kana hin dhaqaa kuma 360. Maaliif deemti silaa dura dursoo? Yoo qarshii kuma meeqa kuma 300 Itoophiyaadhaa sa? Meeqa naan jette reefati isaa baniin qaxaa'an. Silaa kuma 30 ta'e anuu siraan kafala. Kan yoo goonee guruupii ijaarree guruupii keessatti sanboodara konsartii wayii sii qopheessine akkasii yoo si yaamne miseenjara keessaan waan ijoollee Oromoo taate guutuu walitti guruupii ijaarree. Sila ati bar bishaane ati bar jaalati naa qabdu bar sila waa hedduu naa gootaati atuu naa geessaati. Yaada amma babbareeda akkatti jaalalaa fi akkanatti akka wanni wal agarru ati laffaatu kana namni hin fudhatu laala gaggara galamataan. Gizeetu waan akkanaa seettanii aara ni gubata. Laayinaaran garuu wallahi warri si jaalatan illee ni jiran zammaanoo keenya irra hedduun ijoolleedhaa si jaalatan wallahi. Hedduu si jaalatan kuma afur Kuma 400 jiranii bara. kuma 400. namanirraa kafalu jira dhiira. Haa kami boo sponsora kami dabdati zammaanoo moo? Mee amma sponsora asmarratti isin amma sponsora maan angoone asmarratti. Gurgurtuu yoo kana gootee zammaanoo hawaasni namoota hedduu si jaalataa yoo geema qabattee tumustee ilaaltee akka jaalalli kun kan dhugaatee akkasuma baate. Haa zammaanoon maa geema qabatee taphatee deema itti yaadamee sponsorii ta'uu qabaaf zammaanoo si jenne deemuun baanu bar yaani tadeemsaa keessa osoo hin fidin tadeemsaa qoosaadha. Ati jammar suudii miti bar kadeemu suudii miti kaayiroodhaa bar. Haay narra walla nuje yaa rabbi naqaale. Ya Rabbi nakale. Jinis tahu masih kaisa bojor sih kau. Wow, Sophia, I will buy for you. Ansifin bita Sophia. Saat berbadi tiket. Luga banti Sophia sanu jangan bang sanu mau. Ish, tapi yang berake bekan hagan memfada. Wallah hagan. Gua makhairo diem tamu sudi daftare. Kan mau bekan dulu kau gak wani ne jalan lematan ini mimi fada kau itu kesugasa. An Sophia kita kan itu kesu mimi fada. Yeso fikir jechuun akka nu jaalalti nama. Garte? Anaatu takhayta si qotaa yoo deemu fit ammatti what is family. Umraa godhaa bakka. Haa qurxaa lafaan asii mallee kaameraa qabattee. Onu abbaan Maammadoo maal jedhe? Hai. Abbaa Maammadana warabbil kaaba. Ammaan abbaa Maammaa faani kumatti namana Sofiyaas akkasumatti namana wallaahi laazim. Anu kuma dibba. Nama Rabbi sini. Wow. Bishaan heti ya kan walar kan kenyatate girti nobba mama jennan capan dahamte Sofianis. Wain tenya tadi. Capar doite girti. Siapit. Rabbi egaa siyafitu khayroodhaa miti. Ati sirriitti Suutuma dhuftee bakka silaa ammas hajji goota achumaan hajji goota. Bishaane ati sanuu gisee subii salattee booda du'aa silaa du'aa dhiyoon tanaatu nurraa waraabanii bargaalaa irratti feesbuuk irratti arge. Bakka qeebalamte sanumaan nu qeebalame nu abbaan Maammaddi keete anytime sa'a barbaadde kach huno Sofiyaan siifin jira sa'a barbaadde. Hawaasni hedduun viidiyoo banadhi siin jechaa jiran. Video nanti mijaa warran sana. Kombalee ciisu jira. Akkasii egaa yoo khayro tikeeta sii muranis khayro maleedha. Silaa waan maaruun hayyamtee beekaatis qaalii maaruu diduun hin taatu. Lakkiin hin jijjiiradha. Dukkaana gisee waa bitatanii hoyyoo siin taane hin deebiftu. Dukkaanaa fi namni waladda. Urjii abbaa Maammaa galchiga. Wanni le Sofiyaa naa galchi. Hai moderator qabda zammaan mana akka gaafataan adibaaran. Moderator maalin qabasi? Wallahi billahi. Mikoo bareedduu sana amma. Bishaanii uno adii dira sana qaba godhana tigi. Abbaa Maamad assalaamu alaikum. Mee Sofiyaanti. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Sama kaya. Nagaa qabda. Kan wallahi fayya kan nagaa. Balloo rabbitti maal